namni tokko yoo du'e akka kanniisaatti tokkummaan gumaa baasu. Bara 1933 hanga bara 1945 keessa sochiin siyaasa Jarmanummaa leellisu Yihuudummaa xiqqeessu ka'e. Warri Naazii geggeessummaa Adolf Hitler jalatti warra Yihuudotaa biyya isaanii keessaa dhabamsiisuun murteeffatan. Kana bakkaan ga'uuf malaa fi maltee adda addaatti fayyadamanii Yihuudota lafa ofii isaanii irraa dhiibuu fi moggeessuu jalqaban. Booda kaan biyya irraa ari'achaa, kaan ajaja mana murtii malee ajjeesaa siyaasaa fi dinagdee biyyichaa keessaa baasan. Lafa isaanii irratti ijoollee fi haadha warraa garboomsaa, dhiira immoo carraa argatan maraa dhabamsiisaa turan. Kaan hojii dhorkaa, kaan baqataa, kaan hidhaatti dararaa afaan warra Ibraayisxiin olkoyi bilkul verjin kaarbaayi yeekaapaa kanaakaa akkaabingi aantummaa guutuu gonfatan. Waraana addunyaa lammaffaa keessa duguuggaa sanyii The Holocaust jedhamee addunyaa irratti beekamuun Yihuudota miliyoona ajjeesan. Kaan abiddaan gubanii, kaan meeshaa doomaadhaan fixanii. Gochi isaanii The Final Solution of the Jewish Question jechuun waamame. Erga Hitler kufee booda Yihuudoonni addunyaa mararra faca'anii jiraachaa turan waggoota hedduu booda wal ijaaranii biyyoota idil addunyaa irratti wal barbaaduu eegalan. Biyya isaanii Israa'el ijaaruuf gamanumaaf qopheessan. Guddina gama saayinsii, teknoolojii fi dinagdee irratti argataniinis addunyaa biratti beekaman. Badhaasa Nobel Prize bara 1901 hanga 2023tti namoonni 965 fudhatan keessaa 216 sanyii Yihuudotaati. Yeroo ammaa baay'inni Yihuudota addunyaa mara irratti jiranii miliyoona 9 qofadha. Bal'ina biyya Israa'el ammoo iskuweer kiiloomeetirii 2272 qofaadha. Baay'inni isaanii uummata addunyaa keessaa baay'ee xiqqaa ta'us badhaasa Noobelii harka guddaa argatan. Saba jabaa jechuun kana fakkaata. Hinaafanii jabaachuun ammoo nama ta'uudha. Biyyoota baha giddu galeessaa keessaa Israa'el sirna mootummaa dimokiraasii hojiirra oolche keessaa ishee tokko. Uummata miliyoona 9 hin caalle paartii siyaasaa 30 ol qabdi. Paartileen garaagarummaa qabaataniyyuu dhimma nageenyaa fi jiraachuu saba isaanii irratti walii galu. Walii isaanii ajjeesu miti. Yihuudiin tokko yoo du'e akka kanniisaatti tokkummaan dhaabbatu. Akka sabaatti baay'inni Oromoo miliyoona 60 ol jedhama. Kan Yihuudotaa harka 7 caala jechuudha. Fakkeenyaaf godinni Booranaa bal'ina iskuweer kiiloomeetira 45,000 fi 435 ta'a. Bal'inni kun bal'ina Israa'el caala jechuudha. Garuu lafa bal'aa qabaachuun qofti gahaa miti yookaan jabaachuu miti. Warri Yihuudotaa sirna amantii fi duudhaa isaanii jabinaan eegu. Yihuudiin tokko kan biraa ajjeesuun yookaan ganuun gatii guddaa qaba. Garaagarummaa keessoo qabaataniyyuu waliif diinan ta'an. Saayinsii barataniin biyya isaanii fayyadu. Yeroo barbaachisetti piroofeesaroonni yuunivarsiitii irraa ba'anii biyya isaanii tiksuuf qooda fudhatu. Gama kamiyyuun qabeenyaa, teknoolojii, argannoo haaraa, barnootaa fi siyaasaan sadarkaa guddaa irra ga'aniiru. Seenaa isaanii keessatti gabrummaa Faaraawwan jalatti waggaa 400 turan. Boodarra Empaayer Roomaas hedduu isaanii fixe. Haa ta'u malee sabi akkas dararame sun deebi'ee of ijaaree addunyaa biratti amma kaansarii ta'eera. Tokkummaan maal akka qabu asirraa hubachuun salphaadha. Saba tokko kan taasisu akkatti malee nuti tokko jechuu qofaan tokkummaadhaan hin jiraatu. Meesin saba kanaa fi Oromoo yoo wal bira qabdan maaltu irraa baratama? Kun Giddoo Baayogiraafii.